nama tokko hojiidhuma duwwaa irratti eegnee qofa. Hojii hojjechuuf hojjechuu dhiisuu isaa duwwaa eegnee qofa dhaabbata tokko ceesisuun hin danda'amaa. Kaameraa keenya asitti keenye yookaan immoo kallattii garaagaraatiin keenye hojjetaa hordofaa waan oolleef utubanna si kompiitara isaa tuttuqaa oolu yookaan immoo waan garaagaraa fakkeessaatu oolu waanuma dhaabbata geggeessine nuti fakkaachuu danda'a. Namni dhaabbata tokko eegu warri dhaabbata eegan warri dhimma security dhaabbata tokko iddootti eegan kallattii hojii waardiyyummaa irrattis ta'uu danda'a iddootti nu eegani baay'inaan metaaforii yookaan immoo kana wal fakkeessinee utuu haasofne dhimmuma hojii warra maanaajeriitti jedhu kanaati. Qolaataa bareedaa qabatee yookaan immoo faasilitii gurguddaa qabatee biiroon isaa marcummi isaa mataarra ol darbee gubbaa ga'u sana duwwaatu dhaabbata kana keessatti geggeessaadha jettanii warri fudhattanii kun hubannoo dogongoraati. Aadaa akkasii haa jijjiirru. Dhaabbata keessatti namni nama tokko willingly itti amanee akka inni hojii isaa hojjetu. Kastamarii barbaadne yoo ta'e kastamariin keenya jaallatee akka inni gara keenyatti fiigu. Utuu hin jaallatin jaallatee akka inni gara keenya dhufu gochuu kan danda'u geggeessaa duwwaa. Hin naqu yuutuu jedhe. Achiin deemu yuutuu jedhe. Sababa nuti dhiibbaa gaarii ta'e irratti uumne. Sababa nuti hojii qulqullina qabu hojjenne. Yoya Dr.Wakgari Leadership Podcast sagantaan keenya yeroo hundumaa torbaniin isiniif dabarsinu har'as kunoo akkatti fufetti jira. Guyyaa har'aatti keessummaa addaa ofiima keenya isiniif qabannee dhufne ji'a keessatti yeroo tokko sagantaa kana fakkaatu dhimma leadership irratti dhimma management irratti dhimma policy hojiin wal qabatee imaammataa hojiin wal qabatee sagantaa nuti isiniif dhi'eessinu barumsa adda addaa odeeffannoo adda addaa kan dubbifnerraa muuxannoo isaas kan argannerraa kaanee isiniif dhi'eessina. Kanaaf sagantaan keenya inni har'aa keessummaan keenya anumaa jechuudha. Podcastiin kun egaan akkuma dhimma isaa jalqabaa irratti ibsee jiru sagalee dhiibbaa caalmaa uumu jedhee kana giddu galeessa godhatee qabateeti hojii isaa itti fufee jira. Kanaaf kan ta'u immoo guyyaa har'aatti dhimma leadership irratti addumaan mata duree milkaa'inaaf hubannoon geggeessummaaf kan fayyadu isa tokkoffaa jennee marsaa tokkoffaa isiniif dhiyeessina. Marsaan tokkoffaan kunis immoo hubannoo addaddummaa dhimma geggeessummaadhaaf hojii geggeessuu isa adda baafnee sirriitti hubachuu irratti kan xiyyeeffatu waanta ta'eef isa kanaaf nu wajjiniin tura. Wantoota gaggaarii ta'an walii wajjiniin hubannaa barannaa. Kanaaf nu wajjiniin akka turtan isin afeerra. Hordoftoota keenya egaan guyyaa har'aatti kan nuti walii wajjiniin dabarsinu kan nuti walii wajjiniin ilaallu dhaabbatoota garaagaraa keessatti geggeessitoota garaagaraatiin yookaan immoo hojii geggeessitoota warra maanaajeriis jennee keenyu garaagaraatiin dhaabbilee garaagaraa abbootii qabeenyaa warra dhaabbata gurguddaa geggeessaniif dhaabbata gurguddaa bizinesii illee ofiisaaniitii qabatan dabalatee isaaniif illee kan fayyadu waanta ta'eef hubannoo dhimma nuti dhannee hojii irratti lafarratti raawwannuuf waan fayyaduuf yeroo hundumaa akkaataa nuti waan tokko ilaallu akkaataa nuti waan tokko yaada isaa keenyu itti hubannu hojii nuti dhannee hojjennu irratti iddoo guddaa qaba waanta ta'eef wanti nuti har'a walii wajjiniin ilaallu key principle jennee dhimma xiyyeeffannoo guddaa tokko jennee kan nuti guyyaa har'aatti dhaabbatoota keenya ceesisuu keessatti keessumaa yeroo amma keessa jirru irratti dhimma hubannoo dhaabbilee nuti qabnuuf geggeessaan eenyudha. Leadership isa jennu sun hojii geggeessaa immoo isa jennu maanaajeri isa jennu sun sirriitti adda baasanii hubachuun jarreen kun immoo maaliif nu barbaachisu? Hubannoon jara kana lamaan gidduu jiru addaddummaan jara kana lamaan gidduu jiru wal fakkeenyi isaanii immoo maayinni yeroo geggeessitoota jennee yookaan immoo warra dhaabbata tokko bulchan jennee dhaabbata tokko irratti keenyu duraan dursine isaan kana beekutu nurra jira jechuudha. Utuu hin qacarin utuu gara iddoo kanaatti hin fidin dura maal barbaanna dhaabbata keenyaan maaltu barbaachisa jedhu sina sirriitti beennee hubannee isa kanarratti xiyyeeffachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafiti har'a Dr.Wakgari Leadership Podcastiin keenya inni kun lamaan baay'ee murteessoodha. Keessummoota garaagaraa wajjin illee yeroo dubbannu inni kun lamaan yeroo inni wal dha'ullee hin argina jechuudha. Akka qaama
thought leadership yookaan immoo dhimma kana giddu galeessa godhatee hubachiisuu, beeksisuu, sirreessuu, kallattii qabsiisuudhaaf mul'ata qabatee ka'e tokkotti jarri kun lamaan bakka itti wal fakkaatan qabu. Eenyuuf eenyu leadership and managementiin bakka itti wal fakkaatu qaba, bakka itti walii wajjiniin deeman qaba, bakka itti immoo adda adda baafnee fayyadamnu qabna jechuudha. Kanaaf dhaabbata keessatti eenyu liideriin eenyu geggeessaan namni tokko immoo lamaan isaa ta'uu hin danda'a moo tokko liideriidha jennee tokko geggeessa tokko hojii geggeessaadha jennee tokko liider jennee tokko maneejer jennee qacarramoo isa jedhu innumti kun iyyuu dhimma guddaadha jechuudha. Kana inni isiniif kaasu akkuma jalqaba irratti seensa yeroo garaagaraatti viidiyoota keenya keessatti isinitti dubbanne gara waggoottan 13tti kan dhiyaatuu fi dhimma leadership irratti dhimma management irratti poolisii wajjin wal qabate qorannoo garaagaraa gochaa turreerra sadarkaa yuunivarsiitii keessatti leenjii garaagaraa kennaa turreerra barattoota leadership poolisii management kana irratti illee baratan hubannoo isaan dhimma leadership irratti qabanii dhimma management wajjin wal qabate qabanii wanta yeroo hundumaa wal dhawu jechuudha. Gaaffii isaa yeroo baay'ee gaafatan keessa nama adda addaatii jarri kun lamaan inni leader jettaniif inni manager jettan kuniyadha. Adda addas ta'uu danda'a, tokkos ta'uu danda'a. Nuuf garuu kamtu nu barbaachisa gadi fageenyaan waliin ilaalla. Akkuma jalqaba irratti ibsine dhimma geggeessaatii fi dhimma hojii geggeessaa, dhimma leadershipitiif, dhimma managementii kana adda baafnee egaan hubachuun keenya milkaa'ina dhaabbata keenyaatiif organizational effectiveness jedhamu sana milkaa'ina dhaabbataatiif illee baay'ee murteessaadha. Keessumaa jaarraa nuti amma keessa jirru keessatti jarreen kana adda baasuun baay'ee murteessaadha. Kanas kan jennu jaarraa amma keessa jirru kana keessatti yeroo amma keessa jirru kana keessatti yeroon keenya yeroo kamirra caalayyuu kan inni barbaadu xiyyeeffannoon dhaabbatoonni irraa eegamu kan isaan barbaadan hojjetaan kan inni barbaadu nama xiyyeeffannaa isaaniif kennu nama xiyyeeffannaa hojjetaa isaa irratti kennu warra hojjechiisu irratti kan kennu xiyyeeffannoo kan isaaniif kennu irratti barbaada. Haa ta'u iyyuu malee isa duwwaa osoo hin taane yeroo nuti amma keessa jiru waan garaagaraatiin yeroo complex ta'e yeroo walxaxaa ta'e keessa jira. Dhaabbatoonni yeroo amma keessa jiru keessatti waan walxaxaa baay'eetu jira jechuudha. Walxaxaan kun immoo walxaxaa kan dhaabbata isaanii qofatu hin ta'in haala biyyi keenya keessa jiru keessatti haala yookaan immoo akka Afrikaatti keessa jiru keessatti addunyaan keessa jiru kun hundumtuu walxaxaan kun dhufe eessa gala geggeessaa dhaabbata tokkootiif yookaan immoo dhaabbata nuti geggeessinu dhaabbata nuti bulchinuuf mata cabsa guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf mata cabsa kana keessatti mata cabsa kana keessaa kan baasuu danda'u mata cabsituma jiru fayyisee dhaabbata kana gara fuulduraatti kan dabarsuu danda'u warra akkasii warra dhaabbata keenya dura bu'anii nu geggeessantu nu barbaachisa jechuudha. Kanaafiti yeroo hundumaa dhaabbattoota keenya mul'ata kana qabanne poodkaastii kana keessatti barumsa kennu muuxannoo garaagaraa akka hiramu gochuu giddu galeessa godhannee kan nuti dhufne isa kanarraa kaanee jechuudha. Kanaaf guyyaa irratti kan nuti addaddummaa leadership fi management isiniif finna isiniif akka hubannoo ta'uu fi isa simbeettan irratti akka isiniif dabalamuu fi isuma simbeettan immoo isiniif cimsuudhaaf illee dabalate warri immoo nu jalaa warri rukutu garaagaraa immoo sirriitti akka nuti hubannu nu godha jechuudha. Kun immoo eessarraa kaatanii dhuftan yoonnaa nuun jettan kan dubbifneerra akka barsiisaa tokkotti akka barsiisaa yuunivarsiitii keessa jiru tokkotti akka gorsaa dhimma leadership management irratti hojjetu tokkotti keessumaa immoo addumaan immoo yuunivarsiitii yeroo sadarkaa digirii sadaffaa PhD baradhu keessattis immoo addumaan waggoottan torban kana keessa leadership akaakuu garaagaraa keessatti hojjennee irratti qorannoo geggeessine irratti qorannoon kun illee firiinsaa irratti sadarkaa addunyaa irratti illee kan beekaman irratti maxxane kan isin onlaayinii illee aggaltanii argachuu dandeessan kana hundumaa keessatti akaakuu leadership garaagaraa irratti yeroo fookasii goonu akkaataa nuti ilaalchi keenya hubannoon namoonni dhaabbatoonni qaban geggeessitoonni qaban galma ga'iinsa dhaabbata isaaniitiif iddoo guddaa qabata waanta ta'eef dhimmi keenya har'aa ammas hubannoo irratti xiyyeeffata jechuudha. Reefu poodkaastii keenya yeroo dhiyoo waan jalqabneef ammayyuu sirriitti warri nu hordofan hubachuu irratti hubannoo ga'aa akka qabaataniifiti carraa akkasii waan laatuufiti isa kanarratti xiyyeeffanne jechuudha. Kanaaf amma gara gadi fageessinee yeroo gara isa itti aanutti gallu kun yeroo kana keessa kun maaliif barbaachise? Addaddummaan jira kana lamaanii maa inni? Geggeessummaa jechuun maa jechuudha? Yeroo jennee ilaallu isaan kana lamaan wal bira qabne ilaalla jechuudha.
Egaan nu hordofaa akka jirtan dhimmoota gaggaarii garaagaraa akka poodkaastii keenyarraa argachaa jirtaniin amanna. Kanaaf geggeessaan eenyudha? Geggeessaa namni nuti ittiin jennu eenyudha? Inni nuyi maneejimentii jennee immoo hojii geggeessa ittiin jennu kun immoo eenyudha? Geggeessaa inni jennu kun mul'ata qaba. Akka ofiisaatiitti mul'ata qaba. Akka nama dhuunfaatti dhaabbata tokko keessa yeroo hojjennu akka nama dhuunfaatti mul'ata qabaachuu dandeenya. Mul'ati dhaabbata sinaa abbaa dhaabbata sina hundeesseen kan bocame ta'uu danda'a ta'a. Yookaan immoo sirriitti nuumti keessatti hirmaannee geggeessitoonni keessatti hirmaatanii ogeessonni garaagaraa illee keessatti hirmaatanii kan bocan ta'uu danda'a ta'a. Kiraafti kan godhan ta'uu danda'a ta'a mul'ata dhaabbata sinaa. Mul'ata kana keessatti sirriitti kan beeksisu ofii beekee warra kaan kan beeksisu. Mul'ata dhaabbata sinaatiin kan hojjetoota of jalaa qabu geggeessu. Warra isaa wajjiniin hojjetan illee dabalatee kastamer warra jennu sina warra kilaayentii warra ta'an sina dhaabbata sina keessatti warra isaanii wajjin hojjetan kanallee kan beeksisu na warra akkasii yonnaa ta'u geggeessaan mul'ata qaba jechuudha. Mul'ataan dhaabbata tokko geggeessaa jechuudha. Inni gara biraan geggeessaan warra isaa wajjiniin hojjetu hin kakaasa. Akkaataan itti namoota motivate godhan akkaataa itti namoota inspire godhan akkaataan garaagaraa jiraachuu danda'a. Garuu amala geggeessummaa nama qabu nama dhaabbata tokko sadarkaa gadiitii ka'ee giddu galeessatti jalattis haa ta'u giddu galeessa ta'u akka dhaabbataatti haa ta'u biyyattiyyuu haa ta'u geggeessaadha namni kun geggeessaa keenya jennaan geggeessaan suni nama calluma jedhee taa'aa oolu tun ta'in namoo calladhee uleedhaan dhaabbata keessatti nu eegaa oolu tun ta'in eessaan baate eessaan galtedhee ulee qabatee nama nu eegaa oolu tun ta'in mul'atuma isaan nuuf hiraa mul'atuma dhaabbata sinaatu nu geggeessaa jechuudha. Kana keessatti immoo nu kakaasa nutti tola nu gammachiisa dhaabbata sina keessa hojjechuun isaallee baay'ee isinitti tola jechuudha. Kanaaf kakaasuu dadammaqsuu yeroo dadammaqsu immoo waan garaagaraa fayyadamee dadammaqsa wanta inni fayyadamu keessaa garuu kan keessa hin jirre uleedhaan dadammaqsuun geggeessaa bira hin jiru. Yookaan immoo sodaachisee dadammaqsuu tun ta'in ati kana yoo hin hojjettu ta'ee qarshiin sirraa kutaa hammanan sirraa hidhisa jedhu sina hin qabu jechuudha. Geggeessaan kanaan akkasitiin nu kakaasaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa geggeessaa inni jedhamu kun egaan akkuma kanan duras kaasaa turre haalli amma nuti keessa jirru ga'aa miti jedha yeroo hundumaa. Wanti nuti amma irra jirru iddoo nuti amma irra jirru kuni ga'aa miti kanarra caalaa deemutu nurra jira. Waanuma xiqqoo warri gara biraan yeroo isaan waanuma xinnoo isheetti gammadan geggeessaan yeroo hundumaa as geenyeerra. Kun baay'ee gaariidha. Kan as geenyeef immoo hojii keessaniin carraaqqii keessaniin erga as geenyee garuu kun ga'aa miti jedha. Ga'aa miti erga jedhee booddee isa caaluuf akkasiin hojjettaniif immoo karaa isinitti agarsiisa. Fakkeenya isinii ta'a. Kana jechuudha geggeessaan. Kanumaan wal qabatee geggeessaan kun bakka ga'uu qabdan akka isin geessaniif kan isin jabeessu kan humna isinitti godhu. Yoo barumsi isinii barbaachise barumsa isinii kan kennu. Yonnaatu isin tumsamuu qabdu ta'e kallattii barbaachisaa ta'een kan isin tumsu. Kalaqaa yeroo hundumaa waan haaraatti kan gammadu. Kalaqa haaraatti kan gammadu. Waan haaraa kalaquu karuma kaleessa adeemaa oolleerra akka nuti deemnu gochuutu hin ta'in yeroo hundumaa waan haaraa. Okay, kaleessa gaariidha. We have gone this way karaa kanarra adeemneerra. Amma immoo bori immoo yeroo hundumaa waan haaraa akkasiin fiddaniif isin dhaggeeffata, isin jajjabeessa, kallattii isin agarsiisa. Utuma isin kana jettanii kanuma keessa eessa geessu jechuudha. Dhaabbata sina keessatti bakka barbaachisaa ta'e yeroo gabaabaa gidduutti geenya jechuudha. Kanaaf warri akkasii amala akkasii kan qabu nu jabeessee, nu kakaasee, mul'ata nutti argisiisee akka nuti kakaanu nu godhee waan haaraa kallattii akka nuti kalaqnuuf sammuun keenya banamee akka nuti dhaabbata sina kan keenya jennee akka nuti itti yaadnu nu godhee fuulduratti nu deemsisaa, nu wajjiniin deemaa, nu dura bu'uu yoo barbaachise nu dura bu'aa. Lafa nuti itti fuuldura buunee immoo deemuu qabnutti akka nuti sirriitti ofitti amanamummaa godhannuuf immoo of dura nu buusuu yoo barbaachise deemsisaa. Kan galma dhaabbata sinaa akka nuti geenyuuf. Ofitti amannee jaallannee dirqisiifamnee tuun ta'in jaallannee dhaabbata sinaaf hojjennee akka nuti fuulduratti adeemnu kan nu godhu nama akkasii jechuun kan amala akkasii qabu dhaabbata tokko dura kan bu'u kana jechuudha geggeessaa jechuudha. Leadership behavior waan jedhutu jira amala geggeessaa.
amala geggeessaan tokko qabaatu. Hojiin numanni hojjetu keessaa waanumanni argisiisurraa kaanee beennaa jechuudha. Kanaaf kana booda wal jalaa nu rukutu abbaan barbaadees ani liidarshiipiin leenjisa jedhe ani manaajimentiiin leenjisa ani liidarshiipiin baradhe jedhe abbaan barbaade olii gadi nu oofuu hin danda'u jechuudha. Kanaan booda liidarshiip Dr. Wakgari liidarshiip poodkaastiin kan inni mul'ata jedhe kutatee ka'ee jiru namoota bebbeekamoo cimoodhaan ofiisaanii ofii keenyaas hin ibsina, hin dubbifna, hin barsiifna, dhaabbatoota keenya hin gargaarra, dhaabbatoota keenya immoo gara fuulduraatti ceesifna jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee garuu baay'een kan bara kana guutamee jiru garuu warra hojii geggeessuudhuma duwwaa hojii maddootti eegaa oolu duwwaa kan liidarshiip itti fakkaatee waliin nu dha'uummoo baay'eetu jira. Liidarshiipiin yookaan immoo geggeessummaa inni nuti jennu kun erga akkas ta'e hojii geggeessuun immoo maa inni maqaan isaa iyyuu hin hima. Liidarshiipiin xiyyeeffannoon giddu galeessa godhatee deemu nama erga jenne people centered erga jenne. Nama giddu galeessa godhata erga jenne liidarshiippii keessatti erga kana ta'e maanaajmentii jedhamu kun immoo hojii geggeessaa jedhama. Afaan Oromoo isaa kanaanii namoonni hiiki isaanitti kennanii hooggansallee jedhanii kan fayyadaman jiru akka asaa administration jennu sin Ingiliffa isaatiin maybe afaan Oromootiin hamma kana jechoonni guutuu ta'an yoonnaa jiraatan irraa jalaan isaaniin fayyadamuu dandeenya ta'a. Conceptually garuu akkaataa amala isaaniitti yoo hiikne maanaajmentiin kun dhimma hojii geggeessuu wajjin kan wal qabatu ta'a jechuudha. Maanaajmentii keessatti akkuma baay'een keessan baratan namoonni hedduun akka baratan akkuma beektan managerial functionii waan jedhu jira. Waan dhimma maanaajmentii keessatti hojiilee gurguddoo hojjetaman jedhaman keessaa inni guddaan inni tokko karoora. Karoora baafachuu, karoora baasuu. Karoorri ba'e kun immoo achumaan immoo itti dabalee karoora kana keessatti hojiilee garaagaraatu dhaabbata tokko keessatti hojjetama. Hojiileen kun dhaabbata keessatti hojjetaman immoo maal godhamu akkaataa wal fakkeenya isaaniitti kakaa'amaniiti qindatu organizing isa jedhan sinaa organized ta'u hojii kana immoo eenyutu hojjeta jennee isa qoqqoonne kanatti immoo nama goona. Nama kana geggeessu nama kana keessatti hojii wanta kaa'ame kana hojiitti geddaru staffingii isa jedhan kanatu hojjetama. Isaan booda immoo hojiin kun kallattii qabatee akka inni hojjetamutu immoo directing rooliitu immoo dhaabatamaa direct kallattii qajeelchuutu ta'a. Isa booddee hojiin kun akka barbaachisaa ta'etti immoo hojjetamaa jira moo hojjetamaa hin jiru. Wanti karoorfame kun akka karoorfametti hojjetamaa jira moo hojjetaa hin jiru kana jedhu kana immoo kan eegu qaamni sadarkaadhaani first level managers yoonnaa jenne warra giddu galeessa middle level sadarkaa olaanaatti. Kana hunduma isaa keessatti jarreen kun kan isaan nu hojjetan kan isaan nu eegamaa inni hojiin kun akkaataa kaawwametti akka kaayyeffatametti hojjetamaa jira moo hojjetamaa hin jiru isa jedhu ilaalu jechuudha. Baay'inaan xiyyeeffannoon isaanii akkuma sila jechaa turre waa'ee hojiiti. Waa'ee hojii irratti xiyyeeffachuun rakkoo hin qabu. Sababni isaas dhaabbati tokko namatu walitti dhufee hundeessaa kan walitti dhufee hundeessan immoo hojii wayii hojjetanii galma wayii bira ga'uudhaaf. Hojiin yeroo hundumaa liidarshiipiin hojiidhaan hin mormu. Garuu xiyyeeffannoon hojii yeroo xiyyeeffannoon dhaabbata tokko warra dhaabbata dura bu'anii jiranii yeroo hundumaa hojii qofa ta'uu hin qabu. Namni nuuf barbaachisaa isa jedhu sana waanta ta'eef maanaajmentiin isa kanarratti godheeti akkaataa kaayeffatame kana keessatti immoo hojii sitti kenname kana galmaan ga'uudha jechuudha. Galmaan akka geessuuf immoo miindaan sii kaffalamaa jira. Miindaan tola sii hin kaffalamu. Akka hojjettuuf sii kaffalama. Kanaafiyyuu waan sitti kenname kana hojjedhu jedhu jechuudha. Jechuma isaaniitti adda adda waan isin dhibu jarreen kun jechumti isaan itti fayyadaman illee adda addaa. Hojii irratti yeroo isin gaafatan hojiin sitti kennameera hojjedhu. Yoo hin hojjettu ta'e immoo anaafati badaa walitti waltuttuquun hin barbaachisu yookaan immoo waliin dubbachuun hin barbaachisu bar. Na bira jira kun. Kanumaan itti waliin dubbannaa siin jedhu. Miindaa keetii waliin dubbannaa siin jedhu. Hojiin nurka jiru isuma addanaatii walirraayi walitti dudubbannaa siin jedha. Kun galma dhaabbata sinaa bira ga'uudhaaf bakka barbaadame sina bira ga'uudhaaf duwwaa dhuguma gaadhaa'oo. Nama tokko hojiidhuma duwwaa irratti eennee qofa. Hojii hojjechuuf hojjechuu dhiisuu isaa duwwaa eegnee qofa dhaabbata tokko ceesisuun hin danda'amaa'oo.
nama minii kan barbaachisu namatu nu barbaachisaa isa jedhu sina giddu galeessa godhate. Kanaaf jira lamaan kana gidduu kan jiru amalli warra kana yeroo hundumaa kan isaan dhibu kan isaan rakkisu waa'ee hojiiti. Hojiin baay'ee barbaachisaadha. Hojii garuu kan hojjetu nama jechaa yeroo baay'ee dubbanneerra isa kana ammayyuu sirriitti bareechinee irra deddeebinee irratti namoonni keenya warri geggeessan warri dhaabbata abbaa dhaabbataa warri ta'an warri dhaabbata dura bu'anii amala hojii ofiisaanii amala warra isaan jala jiru ilaalanii amma sadarkaa gadiitti ilaalanii amala geggeessaa akka isaan qabaatan leadership behaviouriin kun cimee akka inni ba'u itti dabalataan immoo dhimmi hojii geggeessuu immoo isa kanaa hojii walitti dhufe kun wal simee akkaataatti adeemuu qabu immoo itti walii wajjiniin ilaalla. Egaan hordoftoota keenyaa warri kallattii garaagaraatiin nu hordofaa jirtan nu dhaggeeffachaa jirtan Dr. Wakgari leadership podcasting kun egaan dhimmoota leadership dhimma managementii dhimma imaammataa wajjin poolisii wajjin wal qabatee kan jiru irratti dhimmoota garaagaraa kaasuudhaan keessummaa garaagaraa afeeruudhaan ofiis kallattiidhaan seenuudhaan dhimmoota garaagaraa irratti gadi baafnee waan dubbifneerraa waan muuxannoo itti arganneerraa waliin dubbachaa jirra. Yeroo kanattis immoo podcast keenya wajjin wal qabatees kana cinatti dhaabbata isin amma argaa jirtan kana dudda duuba keenyatti argitan TMOD management consulting kan jedhu kun immoo dhaabbata namoota dhaabbata keessatti dhimma gorsaa irratti waggoottan 15 isaa ol hojjetan garaagaraatiin kan of keessatti qabudha. Isa kana keessattis immoo dhaabbati keenya leenjii garaagaraa hin kennaa, barsiisa garaagaraa hin kennaa, qorannoo garaagaraa hojjeta, gorsa garaagaraa dhaabbataaf hojjeta, barsiisa garaagaraa laanna. Isa kana keessatti dhaabbati keessan sagantaa keenya kanarraallee waan gaggaarii argachaa akka jirtan ni amanna. Kanaaf leenjii akkasiniif laannu qorannoo garaagaraa akka nu wajjin taatanii waliin taanee hojjennu yoonnaa barbaaddan gara dhaabbata keenya TMOD management consulting kana yoonnaa nuuf bilbiltan yoonnaa nu gaafattan karaa digital media keenyaallee keessaan isiniif mijeessineen nu qunnamtan hojii garaagaraa walii wajjiniin hojjenne dhaabbata keenyas dhaabbata keessanis waliin taane galmaan ga'uu dandeenya jechuudha. Kaayyoon poodkaastii kana rakkoo geggeessummaa dhaabbilee adda addaa keessa jiruuf xurree milkaa'inaa argisiisu akkasumas dhaabbilee hanqina hoggantummaatiin bitintiraa jiran utubuudhaan aartii fi saayinsii geggeessummaatiin akka ijaaraman taasisuudha. Poodkaastii kana cinattis dhaabbileedhaaf karaa dhaabbata keenyaa TMOD management consultants gorsaaf leenjii dabalataa ni kennina. Tole, erga kana jennee booddee egaan ammas irra deddeebinee kan nuti jennu dhimma geggeessummaadhaaf dhimma dhaabbata keenyaa keessatti hojjechuun dhimma kanarratti waliin mari'achuun waliin dubbachuun maaliif nu barbaachise isa jedhu amma irra deddeebinee isinitti himaa turre. Inni kunis kan barbaachisu jarreen leadership isa ta'u managementiin warri kun lamaan wal qabsiisanii walitti fidanii wal tuqsiisaniiti lamaan isaanii wal bukkee adeemsisanii adeemutu irra caala dhaabbata keenyaaf gaariidha. Lamaan iyyuu nu barbaachisu garuu waliin dha'uun isa tokko gara biraa wajjin wal jala fuudhuun garuu waan hin qabne akka nuti waan qabneetti nutti fakkaata jechuudha. Marcumuma guunnee calluma jennee akka koo kanatti taa'aa oollee yookaan immoo nama rimootiidhaan yookaan immoo bara si'anaa kana teekinooloojii garaagaraatiin fayyadamne kaameraa keenya asitti keenye yookaan immoo kallattii garaagaraatiin keenye hojjetaa hordofaa waan oolleef utubannasii kompiitara isaa tuttuqaa oolu yookaan immoo waan garaagaraa fakkeessaatu oolu waanuma dhaabbata geggeessine nutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garaan hojjetaa sinaa garaan nama sinaa garuu nurraa fagoodha. Inni kun akka hin taanetti yeroo hundumaa ga'een hojii ani hojjechaa jiru sadarkaa ani garee geggeessu keessatti sadarkaa ani dhaabbata geggeessu irratti biyyayyuu ta'uu danda'a. Xiyyeeffannoo keenyatu waa'ee dhimma dhaabbataa irratti giddu galeessa godhannee haasa'aa jirra malee wanti nuti haasofnu kun baay'een isaayyuu geggeessummaa biyyaatiif kan deemudha jechuudha. Kanaaf garaan hojjetoota keenyaa yoonnaa nu jalaa bade. Garaan isaanii hin jiru yoonnaa ta'e fiizikaalii qaamuma duwwaadhaan achi akka isaan hin jiraanne gochuudhaaf dhaabbata keenya keessatti hubannoon dhimma geggeessummaadhaaf maanajimentii kun yookaan immoo hojii geggeessuu kun adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Kanaaf faayidaa inni jalqaba inni nuuf qabu keessa maal barbaannaa inni jedhu baay'ee murteessaadha. Qabxii tokkoffaan maal wanti nuti barbaannu? Maaliifiti kana lamaan dubbanna? Eenyu geggeessaan eenyu hojii geggeessaan yeroo jennu maal barbaanna nuti? Jala murreema yeroo keenyu
adduma baafnee yeroo keenyu jijjiirama barbaadde taanaani dhaabbata keessan jijjiiruu barbaaddu taanaan guddisuu barbaaddu taanaan fuulduratti ceesisuu barbaaddu taanaani amala geggeessummaa kan qabu dura bu'aa amala geggeessummaa qabu barbaadadha. Kanarratti nuti dhaabbata garaa garaatiif leenjii baay'ee gadi fagoo laachaa jirra, laachaas turreerra. Kanaaf warri immoo hojii geggeessan immoo dhaabbata keenya iddootti nu eegu. Waanumatti laattan iddootti nu eegu. Isumatti kennine sana nu eegaa oolu jechuudha. Ifa manaa godha hojiin namni dhaabbata tokko eegu, warri dhaabbata eegan, warri dhimma security dhaabbata tokko iddootti eegan, kallattii hojii waardiyyummaa irrattis ta'uu danda'a. Iddootti nu eeganii baay'inaan metaaforii yookaan immoo kana wal fakkeessinee utuu haasofne dhimmuma hojii warra maneejersittiin jennu kanaati. Ifa manuu gootu warri pozishinii keessan maneejerii yookaan immoo maneejer jedhamtanii kaa'amtanii dirqama sana sababa ta'eef san amma jedhu kana ta'uu dhiisuu danda'a. Amalli isin argisiiftan amala maneejer haa jedhu iyyuu malee amala geggeessaa isin irratti argamuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee garuu kanumti immoo eessaa galtaa eessaan baatee jedhanii dhumaa asiin hin galtu asiin hin dabartu jechaa oolan immoo dhaabbata geggeessaa warra akkasii jiru. Haa ta'u iyyuu malee garuu jaarraa 21ffaa amma keessa jiru kana keessatti garuu geggeessummaan barumsaan jira. Barachuudhaan. Sadarkaadhuma barumsaatiin iyyuu dhimma sina geggeessummaa liidarshiippii kana keessatti liidarshiippii and maanaajimenti jedhanii barachuu qofa iyyuu hin ta'in akkasumatti nuumti iyyuu akka amma poodkaastii keenya kana hordofuudhaan ofii keessanii dubbisuudhaan yeroo dijitaal miidiyaatti ofii keessanii dubbisuudhaan kan hubachuudhaan onlaayinii yookaan immoo marsariitii kanarra wanta jiru garaagaraa dubbisuudhaan dhaggeeffachuudhaan yuutuuboota garaagaraa kana dhaggeeffachuudhaan zarii akkan keenyaa kana dhaggeeffachuudhaan amala kana fiduun hin danda'amu. Baay'eedhuma amala hin jirre wayii jechuu miti. Nuuma keessa jiraachuu danda'a. Suma kana gadi baafa. Yoo hin jiru ta'e immoo bakkeerraa namoota hojii waliin dubbachuudhaan warra amala akkasii qaban jennee yaannu garaagaraa warra milkaa'an dhaabbate isaanii milkaa'e sababa geggeessummaatiin milkaa'e garaagaraa warreen akkasii hojiin waliin teenyee isaan biraa irraa muuxannee irraa barreeti isaan kanarraa hubannaa jechuudha. Kanaaf kallattii garaagaraatiin fiduun hin danda'ama waanuma fagoo hin danda'amne wayii miti jechuudha malli geggeessuun. Kanaaf warri dhaabbata qabdan warri immoo dhaabbata keessattuu jirtanii sababa jijjiiramatu dhufuu dide erga gaafate dhufteeti siin jedhu taanaan amala kana barbaaddadhu. Amala kana immoo isin keessatti akka inni horamu akka isin barattan haala baay'ee rakkisaa keessa jirtu taanaan haala rakkisaa keessan kana keessa nama biraa fidanii qacaruu miti. Isuma isin qabdan sin irratti hojjennee dhaabbata keessaniif jijjiirama fiduun hin danda'amu. Kanaaf isinitti iyyaa jirra. Kanaafiti poodkaastiin kunis kanaaf dhufe TMOD management consulting keenya kunillee amalli isaa maal jedha walii wajjin ta'uudhaan gara isa olaanaatti gara shaampiyoon ta'uutti ol baasu fuulduratti ol baasu wal qabannee immoo dhumatti lamaan keenya yoo wal duukaa maal taana shaampiyoonii taana jechuudha galma geenyaa jechuudha. Kanaaf waliin haa taanu waliin haa hojjennu dhimma kanarrattis wal tumsinee hubannoo waliif laachaa dhaabbata keenya ceesifnaa jechuudha. Maaliif dhaabbati keessan waggaa 15 waggaa meeqa guutuu utuu bu'aan qabaatin utuu jijjiirami tokko hin jiraatin bu'aa tokkollee financial statement isaa irratti wanti jijjiiramni profiitii irratti illee jijjiirami guddaan tokko utuu hin jiraatin hojjetootaaf illee jijjiirama tokko utuu hin fidin utuu hin gammachiisin utuu fuulduratti hin ceesisin maaliif waggaa amma kana ta'a. Yeroo amma irra jirru kana keessa garuu yeroo itti dhaabbata keessatti jijjiiramni baay'ee barbaachisu ta'e jechuudha. Kan yeroo baay'ee dubbanne kanaafiti egaan har'a xiyyeeffannoon keenya har'aa dhaabbati keessan galma ga'uudhaaf principle number 1 hubannoo yookaan immoo xiyyeeffannoo tokkoffaanii lammaffaa sadaffaa arfaffaa wanta jedhu yeroo gara biraatti dhimmoota garaagaraatiin kan walitti deebinu ta'e inni dhimmi inni har'aa kun garuu jara kana lamaan gidduu geggeessaaf maanaajimenti liidarshiippii maanaajimenti gidduu jijjiirama addaddummaa jiru sirriitti hubannee habarru amala kana yoo qabaanne amala geggeessummaa yoo qabaanne haa cimsannu yookaan immoo amala maanaajimenti yoo qabaanne immoo of keessaa haa balleessinu jechuu miti. Cimsinee hubannee
isa kanas geggeessummaa kanaa wajjin wal qabsiifne ogeessonni akkas jedhu yeroo ammaa keessa managerial leadership walitti dhulamaansa achi keessaa immoo dhufe leadershipiin isa fuulduratti adeemaa jira. Maal barbaadna? Kanaaf iddoodhumatti akkasiniif eegan barbaaddu taanaani yaa warra qabeenyaa qabdanii yaa warra dhimma kanarratti hojjettanii achumatti akka inni isiniif eegu barbaannan. Yookaan immoo dhaabbata kanaa akkuma waardiyaatti asumatti naaf eegisiniin jedhame taanaani amaluma maneejimentiitiin itti buufaa. Jijjiiruu barbaaddu taanaan garuu waa'ee liidershiipii hubadhaatii baradhaa. Kanaaf isin barsiifna, waliin dudubbanna, koochii goona, tumsina, meentar goonee fuulduratti waliin adeemna jechuudha. Egaan wanti nuti har'a irratti jirru isa kana hubachiisu akkuma waadaa keenya yeroo hundumaa ji'a keessaa al tokko akkasittiin dhufnee dhimmoota gurguddaa ciccimoo irratti walii wajjiniin dubbanna jechuudha. Itti aansuudhaan gaaffiin yeroo hundumaa kallattii garaagaraatiin ka'u maaliifiti amma kana hubannoo rakkoon hubannoo addaddatti hubachuun utuu namarra jiru maaliif jarreen kun lamaan wal dha'anii maaliif liidershiipii maanajimentii waliin oofnee waliin rukunnee hubannee miidhaan fidu haasofneerra ammas waa xiqqootti daballa haa ta'uyyuu malee garuu maalirraa kaaneeti inni tokkoffaan hojii geggeessummaa keessatti keessumaa hojjetamu yookiin maanajimentii taanee hojii manajeriyaal rooliitu taphannu dhimma maanajimentii keessatti yeroo utuma hojjennu garuu yeroo nuti itti akka geggeessaatti of waamnutu jira. Akka liideriitti of waamnutu jira. Kana booda waan akkas waliin dhaamee hubannoo akka kana utuu nuti jirru dalga hubachuun hin jiru jechuudha. Utuu poodkaastiin keenya jiru, utuu dhaabbati keenya jiru, muuxanneen adda adda baafnee hubannee hojjenna malee wal keessa maknu. Kanaaf wal keessa makuu sanatu hubannoo akka nuti adda addatti qabaannu yookaan immoo akka nuti waliin rukunnu nu godha jechuudha. Inni kunis maalirraa ka'eeti? Ogummaa yookaan immoo mul'ataaf iddoo kennuu dhiisuu. Hojiidhuma see objektiiv yookaan immoo kaayyoo waanuma xixiqqoo sinarratti xiyyeeffannoo kenna yeroo hundumaa maanajimentiin. Mul'ataaf iddoo kennuu dhiisuu. Mul'ata dhaabbata tokko keessatti mul'ati iddoo guddaa akka inni qabu. Namarratti dhiibbaa geggeessuu. Dhiibbaan kun geggeessitoonni geggeessan kun immoo dhiibbaa poozitiif ta'edha jechuudha. Dhiibbaa poozitiif ta'e, dhiibbaa haala gaarii qabu. Dhiibbaa fedhii hojjetaa yookaan immoo nama irratti dhiibbaa uumnu sinaa giddu galeessa godhate akkasiitiin jaallatee akka inni hojjetu gochuurra utuu nurra jiru mul'ataan geggeessuun utuu nurra jiru utuma sodaachifnee hojjechiifnu waan geggeessaa ofiin jenna jechuudha. Yeroo dhattan ani geggeessaa dhaabbata kanaati jedha. Hojii inni namni sun hojjetaa jiru garuu dullaa ta'uu danda'a. Hojii namni sun hojjetu garuu ulee ta'uu danda'a. Ulee dhumaan itti bushu ani geggeessaa dhaabbata kanaati. Geggeessaa dhaabbata keenyaa kan ta'anii Dr. Abaluu, Obbo Abaluu, Adde Abaluu jedhama jechuudha. Haala akkasii dhaabbata keenya hin ceesisu. Kanaaf waliin dhoofnee hubannaan kun nu deemsisu. Hubannoon kun karaa biraa maalirraa koonsaa maalirraa ka'e yennaa jenne biyya keenya keessatti geggeessaadhaa fi inni jala yookaan immoo hojii geggeessaadhaa fi warreen isa jala jiran gidduu gaappii baay'ee guddaatu jira. Hallayyaa baay'ee bal'aatu jira. Walirraa fagoodha. Inni dhaabbata bushu, inni garee geggeessu hin sodaatama baay'ee. Baay'eema sodaatama. Kun yeroo jiru keessatti aadaa akkasii keessatti yeroo hundumaa isuma sinatu guutuu nutti fakkaata malee kanarraa adda kan ta'e biyyi keenya power distance guddaa waan qabduu fi isa kana keessatti isuma kanatu waliin nu dha'a jechuudha. Kanaaf aadaan keenya illee akka nuti jara kana lamaan waliin rukunnu nu godheera jechuudha. Akka nuti namuma dhaabbata sina keessatti iddoo guddaa qaba jedhee konkolaataa bareedaa sina qabatee deemumtisaa yookaan immoo cheekii gurguddaa birrii gurguddaa miliyoonota biliyoonota hojii birrii gurguddaa irratti mallatteessuu danda'eefiti geggeessaa nutti fakkaata. Kun dhaabbata mootummaa keessattis, dhaabbata biizinesii keessattis, dhaabbata amantaa keessattis, namoota dhuunfaa birattis wal dha'eera. Kanaafiti isa gaarii hawwuu hin dandeenyu jechuudha. Jijjiirama hawwuu hin dandeenyu jechuudha. Guddina isa caalu hawwuu hin dandeenyu jechuudha. Isuma baratame sina keessa tunu naannessuuti an geggeessaadhaan hin jedhu. Indeemsisu waan akkasii.
Mul'anni keenyas isuma kana. Isa kanaaf dhaabbanne, isa kana ibsina, isa kana barsiifna jechuudha. Ani kan inni irratti baradhe leadership PhD areaadhaanis leadership policy studies kan jedhu wanta ta'eef dhimma leadership wajjin dhimma geggeessaa, dhimma jijjiiramaa, dhimma ceesisuu, dhimma fuulduratti adeemuu kanarratti dhimma waan haaraa fiduu, waan haaraa kalaquu irratti yeroo hundumaayyuu hin iyyinaa, dhaabbata hin gorsinaa, hin gargaarraa. Isa isaanii toshatanii nuu ta'eera jedhanii ofitti naannessanii jiran sana keessa irraa cirree staatas koo isaanii sana diignee fedhiima isaaniitiin diignee beekumsaan diignee yaadaan diignee hubannoo laannee hubannoo kanarra dhaabbannee immoo dhaabbata kana gara fuulduraatti ceesifna jechuudha. Kana immoo walumaan taanee goona dhaabbati keenyas poodkaastiin keenyas dhaabbati gorsaa TMOD jedhamu kunis kun lamaan wal qabatanii ogeessota garaagaraa qabatanii ogeessota akaakuu barumsaa garaagaraa qabatan muuxannoo garaagaraa qaban industirii garaagaraa irratti warra barsiisan dabalatee warra hojjetan dabalatee isaan kana fidneeti dhaabbata keessan ceesifna jechuudha. Kanaaf kana ceesisuu kana keessatti immoo kun nuufis isiniifis carraa gaariidhaan wal qabannee fuulduratti ceenaa jechuudha. Ammas irra deebinee cimsinee kan nuti dhiyeessinu biyya keenya keessatti biyya power distance inni jedhamu kuni isa dura bu'uu fi isa itti aanee jiru yookaan immoo maanejeriidhaaf isa dugda duuba jiru subordinate jennu sina gidduu yeroo hundumaa kaalcharii yookaan immoo aadaan keenya walirraa fagoo wanta ta'eef hojjetoonni warra isa jala jiranii waan barbaachisaa ta'e itti himani. Innoo sila soo ayiboorii taaworii kan biraan ga'amne sadarkaa olaanaa sinarra iddoo guddaa sinarra jira eeguutti dubbachuu danda'a. Kanaaf wanti jara kana lamaan gidduu jiru bal'aa wanta ta'eef hallayyaa bal'aatu jira wanta ta'eef guddaatu jira wanta ta'eef jarri lamaan kana walitti fiduuni baay'ee hin danda'amu jechuudha. Kanaafiti jijjiirama kan fidu geggeessaa warra geggeessan akkasii barbaannee jechuudha. Kanaaf sadarkaa olaanaaf gadaanaa isa oliif isa gadii jennee adda wal qoonnee geggeessaa keenya jennee gadi gugguufuu fi qofa osoo hin taane walitti fidanii akka gareetti akka tiimiitti akka tokkootti waliin hojjechaa ga'ee hojii walii immoo kabajaa walii wajjin hojjechuutus akkasiitu barbaadama. Kan nuti jajjabeessinus kan nuti fuulduratti akka inni deemu barbaannus akkasii jechuudha. Kanaafiti poodkaastii keenya leadership and management podcast jechuu dandeenya turre. Ammayyuu barbaachisummaa manajimentii irratti itti amanna. Haa ta'uyyuu malee garuu liidarshiippiidhuma kana keessatti hojii manajimentii hojjechuun baay'ee salphaadha. Danda'ama. Very possible. Dhimma baay'ee danda'amudha kun jechuudha. Kanaaf jaarraa amma keessa jirru kana keessa yeroo addumaan immoo biyyi keenya amma biyyi Itoophiyaa keessa jirtu naannoon keenya keessa jiru keessatti yoonnaa fudhanne gaanfa Afrikaa keessa jirutti illee yoonnaa fudhattan addunyaa dhumtiyyuu keessa jiru yoonnaa fudhattan yeroo wal xaxaadha jennee sila isinitti himneerra yeroo wal xaxaa keessa dhaabbata keessan baasuu kan danda'u immoo nama amala geggeessummaa jijjiiramatti amanuudha. Yeroo hundumaa halkanii guyyaa kan inni rafeen bullee fi ganama ka'ee biiroo dhaquudhaan hojjetaa sodaachisuudhaan osoo hin taane maal hojjettee duwwaadhaan utuu hin taane hojjetaa akka kaasee yeroo hundumaa nama jijjiiramaaf kaayyoo godhatu akkasii dhaabbata keessan keessatti yoonnaa qabaattan meeqayyuu yoo kaffaltaniif nama amala akkasii qabu amala akkasii qabaatee immoo hojiitti kan jijjiiru liidarshiippii keessatti amala inni jedhu kuni hojii jechuudha. Amala geggeessummaa yeroo jennu leadership behavior yeroo jennu hojii wajjin wal qabata waanta ta'eef waan nuyi raawwannu hojii wal qabata waanta ta'eef hammamiyyuu yoonnaa kaffaltan sadarkaadhaan warra waanta kana geggeessan dhaabbata keenya fuulduratti ceesisanii fi sassatu nu barbaachisu jechuudha. Of keessa qabachuu nu barbaachisu jechuudha. Warreen akkasii nu barbaachisu. Kanaaf gara xumuraa irratti dhaabbata keenya kana keessatti kan nu barbaachisan dhaabbata keessaniif illee kan barbaachisan warreen akkas geggeessaa akka kana warra mul'ata nuu ka'an warra fuuldura keenya nutti argisiisan fuuldura dhaabbata keenya nutti argisiisanii dhaabbata nuti bor keessatti abdii qabnu dhaabbata nuti bor keessatti hojjannee guddannu akka inni ta'e ikoonomiin keenya akka inni guddatu sammuun keenya akka inni bal'atu akka nuti gammadaa hojjennu kan nuti sodaachaa bor hin jiga bor nurratti diigama jechaa hojjennu utuu hin ta'in bor naarii warra naarii utuu hin ta'in itti amannee jaallannee gammannee akka nuti hojjennu kan nu godhu geggeessaa akka kanaatu nu barbaachisa jechuudha. Warri akkasii immoo maaliin beekamu
hordoftoota isaanii, fooloowerii isaanii warra isaan duuba jiran barsiisuu. Itti amanuu. Amala walitti amanuu, walirratti amanuu. Abaluu hin hojjeta. Hojjetaan koo hojjetaa jabaadha. Cimaadha. Warra jedhan jiru yeroo baay'ee argitanitti yonnaa ta'e afaanumaaf utuu hin ta'in dhuguma itti amantee dhuguma geggeessitee haala sinaan akka ta'u jarreen kana akka isaan ofii isaaniitiin akka baratan sirna barumsaa dhaabbata kee keessatti uumuu. Kanaan galmi dhaabbata keetii bira ga'uun hin danda'ama. Yeroo kanatti warri nu dhaggeeffachaa jirtan gara liidershiipiitti warri hin dhufin jirtan yookaan immoo pozishinii wayiirra yookaan immoo sadarkaa hojii wayiirra teessanii hojii isin keessa irra jirtanii sadarkaa gara tiimii nama 3 nama 2 yookaan nama 1 yoo ta'u nama akkasiitu liid gootanii dura buutaniitu hojjettanii dhimmi liidershiipii nan ilaallatu jettanii yaaddu yonnaa ta'e ani geggeessaa miti jettanii yaaddu yonnaa ta'e kun dogongora guddaadha, hubannoo dogongoraati. Geggeessaa jechuun of geggeessuu irraa jalqaba waanta ta'eef. Kanaaf kana hubattanii warra ganaa gara geggeessummaatti hin dhufne warra dhuftanii yeroo muraasa keessatti confusion yookaan immoo wanti haalonni wal jala isin jala rukutee jirtan illee yonnaa dabalate hunduma keenya kana dabalate dhimmoonni warri immoo keessatu jirtanii hojiidhuma geggeessummaa hojiidhuma utuu uleedhaan utuma geggeessitanii an geggeessaadha jettanii of yaaddanii yoo jiraate garaan namootaa garaan hojjettoota isin dura buutanii jirtanii isin duukaan jiru taanaan of sirreessinee gara kanatti deebinee hubannee amala geggeessummaa of keessatti horannee kallattii sanaan dubbifnee barannee leadership podcast keenya immoo yeroo hundumaa kallattiidhaan nuti dabarsinu keessaa kan isin fayyadu keessaa kun isa tokko waanta ta'eef namoota muuxannoo garaagaraa qaban isiniif dhiyeessina. Namoota beekumsa dhimma maneejimentii dhimma leadership irratti hubannoo garaagaraa qaban nullee dabalatee isiniif dhiyeessina. Isin barsiifna barumsa garaagaraa goona. Kana keessa cimaa deemna jechuudha. Malee ani dhaabbata akkasii natu dura bu'aa natu pirezidaantiidha natu CEOdha hundumti isaayyuu maqaadha. Namaaf dudduubaan qabdu taanaan namni si dudduuba garaan isaa lapheensaa si duukaan jiru taanaan sitti namanu taanaan ati itti namantu taanaan mistrastitu jira taanaan walamanuu dhabbutu jira taanaan lamaan gidduu allayyaanituma jiru dhaabbati koo deemuu danda'a. Lamaan keenya gidduu hallayyaan jira taanaan wanti walitti nu hidhu nooraan sirrii ta'e hin jiru taanaan amanamummaa irratti walamanuu irratti kan dhaabbate jiru taanaan dhaabbati sun yeroo hamma ta'e booddee yookiin calluma jedheedhuma iddoo tokkorra deemaa oola. Erga kufuu jala ga'e booddee of argaa jechuudha. Qophiin Dr. Wakgari Leadership Podcast hoggansa dhaabbilee irratti muuxannoo geggeessummaatiin kanneen addunyaa irratti fakkeenyummaa qaban kan irraa muuxattan yoo ta'u torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'udha. Podcastii hoggansa Dr. Wakgari A Voice for Better Impact qophii dhiibbaa caalamaa uumuu danda'u daawwachaa jirtu. Hogganaa yeroo dheeraa taatus ta'e imala kee reefuu jalqabdu keessatti guddachuudhaaf qormaata geggeessummaa keessa jirtu dandamatte hojiitti jirtu milkeessuudhaaf bakka sirrii ta'e jirta. Nu waliin turi. Kanaaf wanti akkasii akka hin taane yeroo marratti hubannee beennee haala akkasii keessatti dhimma kana adda baafnee hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Isa jedhu irratti xiyyeeffannee waliin dubbachaa irraa dubbii keenya keessatti baay'ee akka irraa barachaa jirtan cimsinee kan nuti isinitti hubachiisuus barbaadnu sababa isin hin beekne duwwaadhaaf osoo hin taane utuma isin beektanii wal hubachiisuu wal barsiisuu kaayyoodhuma poodkaastii keenya kaayyoodhuma dijitaal miidiyaa keenya sababa ta'eefi addunyaa irratti illee biyyoota garaagaraa irratti illee kan teessanii kallattii garaagaraatiin nu hordofaa jirtan kanarraa yeroo gara biraa immoo akkasii waa buufatanii beeknaa yeroo gara biraatti immoo gaaffilee garaagaraa illee akkaataa isinitti gaafattan haala hin mijeessina. Giddugaleessa leenjii nama muraasa fudhatu qabna ammayyuu kan itti namoota garaagaraatti leenjisaa jirru haaluma jirru keessatti haa ta'uyyuu malee garuu yeroo muraasa booddee bal'ifnee bakka itti namoota muraasa haala garaagaraatiin dhaabbataa hojii waliin dubbachuudhaan sadarkaa oliirra kan jiran CEO level irra kan jiran top leadership top management warra isaan jedhanii kaawwatan sina akaakuu muuxannoo namoota sadarkaa sanatti beekumsaaf odeeffannoo qabaniin yeroo nuti itti leenjifnu jira
warra giddu galeessaas akkasuma warra jalqabarra jiran akkasii warra immoo ganaan jalqaban jiran iyyuu kaka'umsa garaagaraatiin akka godhan hin goona. Kan ammoo akaakuu korniyaa addatti female leadership, women leadership jedhame kan jiru kanarratti akka biyyoolessaatti namoota nuuma dabalatee ogummaa garaagaraa leenjii irratti qaban qabna. Isaan kana fayyadamne hundumti keenya iyyuu dhaabbata keessanii wajjin dhaabbanne leenjifna. Dhaabbata akkamiitii fi kan amantaa, kan bizinesii, baankota garaagaraa, dhaabbilee mootummaa. Bara kana namni jijjiirama fiduu danda'u, geggeessaan jijjiirama fiduu danda'u amma yeroo kanarratti baay'ee qaaliidha. Inni kun immoo akkasumatti bakkee keessatti hin argamu, barumsaan argama, hordoffiidhaan argama, irratti xiyyeeffannoodhaan argama, tumsuudhaan argama, hubachiisuudhaan argama, barachuudhaan argama. Warreen akkasii amala geggeessummaa akkasii qabaatanii dhaabbata isaanii fuulduratti ceesisan warra baay'ee dubbisan, warra baay'ee hubatan, warra baay'ee yeroo hundumaa baruudhaaf of qopheessan akkasiiti. Har'a garuu nuti PhD qabannee, maastersi qabannee, digirii qabannee waggaa 15 waggaa 30 maal duwwaa lakkaa'uudhaani kanarra hammanan hojjedhe, kanarra hammanan hojjedhe wanti itti hojjette sun garuu jijjiiramaaf ta'eera. Jijjiirteetta dhaabbata sin kallattii barbaadurra deemsifteetta inni jedhu gaaffii guddaa. Hordoftoota keenya egaan warri nu hordofaa jirtan, warri nu dhaggeeffachaa jirtan, Dr. Wakgari Leadership Podcastiin yeroo hundumaa isa kana tumsu, isa kana barsiisu, hubannoon muuxannoo garaagaraa kennu irratti xiyyeeffata waanta ta'eef warra manager jedhaman kanatu baay'atamoo amala geggeessummaa warra jijjiiramaaf hojjetantu baay'ata jettanii yoo naa yaaddan baay'een isaanii warruma dhaabbata iddootti eegan. Warruma order stability isa jedhamu suna naamusuma dhaabbata keenya iddootti nu eegantu baay'ata. Kanaaf dhaabbati keenya baay'een isaanii hin jijjiiraman. Kanaaf dhaabbati keenya baay'een isaanii hin ce'an. Kanaaf dhaabbati keenya baay'een isaanii jalqabanii fuul ol ka'uu dadhabaniiti kochoon isaanii asiif asiin irraa cabeeti yeroo muraasa booddee achumaan gadi kufu. Kanaaf kan ceesisu, kan ol kaasu, kan guddisu sadarkaa olaanaatti dhaabbata tokko fiduudhaaf yookaan immoo biyyas fiduudhaaf amalli geggeessummaa yeroo hundumaa baay'ee murteessaadha. Warri faranjii akkas jedhu. One step forward, two steps backward. Kana jechuun maal jechuudha? Tarkaanfii tokko carraaqqii guddaadhaan fuulduratti adeemanii tarkaanfii lama maduuda duuba deebi'u. Tarkaanfii tokko fuulduratti adeemuun progressiidha. Tarkaanfii tokko fuulduratti adeemuun guddina. Waan fuulduratti adeemne kana garuu gara tarkaanfii lamaatti gaddaruu qabna, gara sadiitti gaddaruu qabna, gara mul'ata guddaatti gaddaruu qabna. Nu garuu yeroo baay'ee maal ta'a? Tokko fuulduratti adeemnee lama dugda duubatti adeemna. Two steps backward. Kanaaf akka kana hin taanetti dhaabbati keenya ce'uu qaba. Geggeessaa qabaachuu qabna. Hiiki nuti geggeessaadhaaf hojii geggeessaatti laannu wal dha'uun qabu. Kanan ta'u taanaan dhaabbati keenya ce'uu hin danda'u jechuudha. Yoo deemee ka'es kochoon isaa baay'een isaa irraa cicciteeti yeroo gabaabaa gidduutti immoo dhufee gadi ta'a. Sababni isaas dhaabbati tokko yeroo jalqabu yeroo challengeeti, yeroo kompleksii keessa. Kanaaf dhaabbati keenya yoonnaa geggeessaa hin qabu ta'e. Warruma amala haaluma barame keessa nu naannessan qaba yoo ta'e gejjallaadhaa kaasee giddu galeessaa kaasee hamma sadarkaa olaanaatti hamma dhaabbaticha geggeessutti biyyas geggeessutti taanaan inni kun nu ceesisuu hin danda'u. Yeroo muraasa booddee namni maal barbaada? Amaluma isaatiin jijjiiramaan hin morma jenna malee namni utuu jijjiiramaa argate yeroo hundumaa baay'ee barbaada. Eejantii jijjiiramaa, koozii jijjiiramaa ta'uudhaaf garuu geggeessaa cimaa eejantii ta'e fuuldura bu'ee nu agarsiisu nu barbaachisa. Mul'ata akkasii nama qabu nu barbaachisa jechuudha. Dhaabbata keessattis akka biyyaattis kan akkasiitu nu barbaachisa. Kanaaf jijjiirama hin barbaada namni. Warri jijjiirama hin barbaadu namni jedhanii nutti himan sun soba. Sirrii miti sababa jijjiirama fiduu hin dandeenyeef namoonni jijjiirama hin barbaada isiniin jedhu. Sababni isaas jajjaboo warri ta'an geggeessitoota ciccimoon utuu hadhaa'uu jijjiirama fidanii darban baay'eetu jira waanta ta'eef. Har'allee koozii baay'ee nuuf iyyuu kan nu ta'an. Kan dhaabbataatti akka biyyaatti, kan addunyaattis. Kanaaf jijjiirama fiduun hin danda'amu. Jijjiirama fiddu taanaan garuu hojjetaa cimaan si jalaa yaa'a boru. Yaa warra dhaabbata bulchitanii, yaa warra dhaabbata abbaa qabeenyaa taatanii hojjettanii hojjetaa ciccimaan sun sababan isin jalaa yaa'uuf beektu achi keessaa sababa baay'een jiraachuu danda'a. Sababa sina keessaa garuu sababa inni tokko
sababa rakkoo geggeessummaatiin. Rakkoo siistama keessaniitiin. Siistama jijjiiruu sababa hin dandeenyeef. Jijjiirama irratti sababa hojjechuu hin dandeenyeef. Dhala namaa miindaa duwwaan. Miindaan yeroo hundumaa nama tokkoof barbaachisaadha. Miindaan barbaachisaadha. Miindaa duwwaan garuu nama gammachiisee fuulduratti nama adeemsisuu hin danda'u. Mul'ati iddoo guddaa qaba. Viizhiniin iddoo guddaa qaba. Nama mul'ataan nu geggeessu. Nama abdii nu keessatti horu. Baay'ee barbaachisaadha. Kan akkasii kan gochuu danda'u immoo maanajeriin guyyuma guyyaatti ciree keenya yeroo hundumaa nutti kennee laaqana nutti kennee irbaata nutti kenneeti dhaabbata keenya kan nuti geggeessu akka nuyi waan barbaanne waan inni barbaade hojjennuufiti nu godha jechuudha. Kanaaf kana waan fakkaatuuf kanaaf fuulduratti deemuun hin danda'amu mul'ati baay'ee nu barbaachisa. Yoo amala geggeessummaan qabaannu ta'e carraa baay'eetu nu jala darba dhaabbata keenya keessa jijjiirama hin dandeenyu carraa baay'eetu nu jala darba. Inni kunis irratti yaaduutu nurra jira jechuudha. Isa xumuraa irratti kan guyyaa har'aa poodkaastii keenya guyyaa har'aa egaan baay'een keessan nu dhaggeeffachaa akka jirtan waan gaggaarii irraa argachaa akka jirtan ni amanna. Poodkaastiin keenya egaan kallattii garaagaraatiin barsiisuu yookaan immoo hubachiisuu muuxannoo garaagaraa namoonni qaban akka isaan fidanii hiran gochuu wanta ta'eef guyyaa har'aattis yeroo yaada babbareedaa kana isiniif dhiyeessinu yaadi kun namni dhimmi geggeessummaa hin barbaachifneef maaliif geggeessummaan of geggeessuu irraa jalqaba waan ta'eef. Of geggeessuun maal jechuudha? Isa kana kallattii garaagaraatiin yeroo biraa haala baay'ee salphaa ta'een isiniif dhiyeessine isa kanarratti walii wajjiniin dubbanna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee har'a garuu warri dhaabbata bulchan warri dhaabbata irratti namoota adda addaa geggeessitoota dura bu'ee warra dura bu'an qacaranii maal gochuu qabu isa jedhu qabxii muraasa duwwaa dubbanne kanarra qabnu goolamna jechuudha. Tokko namoota amala kana lamaan qaban qacaru. Amala keessumaa amala geggeessummaa nama jijjiiramaaf yeroo hundumaa onnatu. Muuxannoon namni kun qabu jijjiirama irratti maal hojjetee maal jijjiire kanaan dura. Yoo muuxannoon qabu ta'e immoo paashiniin keessa isaa inni jiru jijjiiramaaf qabu maal fakkaata. Isa kana qabaachuun isa kana irratti cheeggochuun interviyuu goona yoonnaa ta'e qormaata qorra yoonnaa ta'e dhaabbattoota baay'eedhaaf nuti qacarrii hojii irratti namoota akka qacaramaniif kan nu gaafatan interviyuu kan goonu outsource godhanii kan gara keenyatti dhiyeeffatan jira. Namoota akkamii barbaaddu nama akkamii barbaaddu ittiin jedha. Isumarra dhaabbannee fedhii isaaniirra dhaabbannee hubannoon barbaachisaa ta'u yoonnaa jiraate mulaanneefiti kallattii sinaan akkaataa walii galteetti namoota kallattii dhaabbata garaagaraatiif hin qacarre. Kana keessatti kan nuti goonu dhaabbattoota garaagaraa wajjiniin ta'uudhaan interviyuu gochuudhaan kan nuti hojjennu kana keessatti kanaaf namoota amala kana lamaan qaban keessumaa immoo geggeessummaadhaan amala baay'ee jijjiiramuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kan qaban qacaru. Yoo qacarra irra ta'e immoo isa kan akka isaan horataniif gargaaru tumsu. Leenjii walitti fufiinsa qabu dhimma geggeessummaa irratti dhimma hojii geggeessuu irratti dhimma imaammata garaagaraa irratti geggeessummaadhaaf kan fayyadu. Hojii geggeessuus immoo kan ta'e baalaansii isaa yookaan immoo baalaansii isaa haala eeggateeni kan fayyadu haala ta'eeni leenjii walitti fufiinsa akka isaan fudhatan akka isaan qabaatan siistama kana isaaniin barsiisu qabaachuu. Kanaaf TMOD management consultingiinis dhaabbattoota akka kana biyya kana keessatti hojjetan keessaa isa tokko waan ta'eef namoonni garaagaraa nu qunnamaa akka jirtu akka nuti leenjii isiniif laannu dhaabbata keessan keessatti akka nuti isin gargaarru dhimma knowledge irratti dhimma knowledge management irratti akka nuti isin gargaarruuf kan nu gaafachaa nu afeeraa jirtan jirtu guddaa galatoomaa isiniin jennaa waliin hojjennee jijjiirama guddaa fiduu dandeenya jennee waan amannuuf ammas kottaa hojii keessan garaagaraa gara keenyatti fidaa. Mata cabsii waa'een dhaabbata keessanii isin duwwaadhaaf mata cabsa taatu hin ta'in isin duwwaa rakkisatu hin ta'in isin duwwaa yaachisatu hin ta'in nuunis nu yaachisa. Yeroo kana goon nuyi baay'ee beenna jennee isin caalaa waan hundumaa beenna jennee hin hojjennu waliin mari'annee isinii wajjin taane hojjenna. Gara xumuraatti aadaa keenya haa geeddarru. Geggeessaa warri nuti hojii geggeessaa jennee dhaabbata keenya keessatti sadarkaa guddaarra jira jennee akka sila kaafne sina konkolaataa bareedaa qabatee yookaan immoo faasilitii gurguddaa qabatee biiroon isaa marcummi isaa mataarra ol darbee gubbaa ga'u sina duwwaatu dhaabbata kana keessatti geggeessaadha jettanii warri fudhattanii kun hubannoo dogongoraati. Aadaa akkasii haa jijjiirru. Dhaabbata keessatti namni nama tokko wiilingilii itti amanee akka inni hojii isaa hojjetu
Kaastamarii barbaadne yonnaa ta'e kaastamariin keenya jaallatee akka inni gara keenyatti fiigu. Utuu hin jaallatin jaallatee akka inni gara keenya dhufu gochuu kan danda'u geggeessaa duwwaa. Hin naqu iyyuutu jedhe. Achi hin deemu iyyuutu jedhe. Sababa nuti dhiibbaa gaarii ta'e irratti uumneef, sababa nuti hojii qulqullina qabu hojjenneef. Kanaaf guyyaa har'aatti walii wajjiniin kan nuti ilaalaa turre galma ga'iinsa dhaabbata keenyaatiif, galma ga'iinsa dhaabbata keessaniitiif hubannoon dhimma geggeessummaa irratti nuti qabnu dhimma hojii geggeessuu wajjinitu wal rukutuu hin qabu. Isaan kun lamaan adda. Liidarshiippiidhaaf maanajimentiin adda addaa. Isa jedhu kana xiyyeeffannoo goonee isiniif dhi'eessaa turre. Isa kana keessatti yaada nuti baay'ee cimaa jennee kallattii garaagaraatiin isiniin dhi'eessaa turre kun kan dubbifnerraa, kan muuxannerraa, kallattii garaagaraatiin kan hubannerraa waanta ta'eef dhimma kanarraa adda ta'eyyuu immoo akkamitti ilaaltu isa kanaa? Akkamittiin itti kunoo akkamittiin ilaaltanii? Barsiisi keessan kuni asirratti gaaffii hin qaba. Kun naaf hin galle jettanii yonnaa waan isin gaafatan jiraate immoo walirraa baruudha, hubachuudha waanta ta'eef wanti isin bira jirus baay'ee guddaadha waanta ta'eef inni asitti jette kun hin deemsisu kan akkamitti yaadde yonnaa jettanillee nus isinirraa baranna waanta ta'eef comment sectionii qabna. Comment sectionii keenya keessatti yookaan immoo YouTube keenya keessa Dr.Wakgari Leadership Podcast kan jedhu sina keessa galtanii yaada keessanis nu laachuu gaaffii yonnaa gaafattan nummoo bifa garaagaraatiin achirratti isinii deebisuu dandeenya. Walitti qabnes immoo viidiyoo biraadhaan isiniif dhufne isin hubachiisuu, wal barsiisuu, walirraa baruu waan dandeenyuuf guyyaa har'aa irratti keessummaa keessan kan ta'e ani Waggariin dhimma Dr.Wakgari Leadership Podcast kan jedhu kan ammoo host kan hin godhu guyyaa har'aatti isinii wajjin yeroon dabarsine kun yoo xiqqaate namni tokko irraa barateera jenna waanta ta'eef. Akkuma amala leadership sana immoo nama tokko irratti illee fayyadneennaan. Nama tokko kan fayyadu illee hojii fayyadu hojjenneennaan. Akka inni nama tokko fayyadu immoo dhibba keessa dhibba ofitti waan amanuuf yeroo hundumaa waan gaarii qabannee isiniif dhufuudhaaf yeroo hundumaa waadaa isiniif seenna. Nu wajjiniin turtanii kallattii kana garaagaraatiin immoo kan nu hordofaa turtan baay'ee guddaa galatoomaa. Yaada yoo qabaattan nuuf kenna. YouTube keenya like gochuu, share gochuu, subscribe gochuu immoo adaraa hin irraanfatina. Waliin hojjenna, waliin guddanna, waliin ceena isiniin jechuu barbaanna. Yeroo itti aanutti keessummaa gara biraa isiniif qabannee dhiyaanna. Waan wajjiniin turtan hundumaatiif guddaa galatoomaa isiniin jenna.